general truths, that something which is accepted in the mind. Yaada keenya, yaada hawaasaa keessatti, yaada uummataa keessatti wanni kanadha jennee itti amanu tokko jiraate ka ittaanu akkuma kana there is a past time, something happened in the past time and it is connected to the present. Kabra, I am knowing here. Another is I am knowing here. Is this correct? Hello everyone and nice to meet you again with another video. Yoo akkam jirtu nagaan kolfa jirtan hundumaatti sinaa dhaqqabu ammoo video barnootaa teensii sadeen tokko irratti kan xiyyeeffate video biraa teensii armaan dura baranne wajjin waan wal qabatu qabadheen isinii dhiyaadhe gara barnootaatti seenaa. Our lesson in this video is about the present simple, present continuous and present perfect tense. Barnoonni keenya teensii kana sadeen wal madaalchisuudha. Isaan kana keessatti timeline fayyadamuudhaan meanings hiikkaan isaanii usage wajjin wal qabatee akkaataan fayyadama isaanii maali? Garaagarummaan isaanii maali? Kan jedhu everyday English keessatti itti fayyadama keenya akkaataa gaariin as keessatti ilaallaa barnoota kana hanga dhumaatti hordofaa. So in this you will learn how to use these three present tenses in everyday life, okay? That is the usage, the application of these three tenses in everyday English. Salphaadhumatti seensaa fakkaataa kanaan jenna. Mee as keessatti waan isaan tokko tokkoon jiran ilaallaa jechuudha. Okay, let's see. This is a timeline from past, present up to the future. Time inutti keessa jirru haa ta'uuti. Then this is the past time and we are to see the present time. Presentii keessatti tensiin kun sadan kuni kan jirani presentii keessatti ta'uu ammaa kaasnee qabachuu qabda. Fakkii kanarratti hundaa'uudhaan salphaatti akkasanii galuun abdadha. I hope that it will be very clear depending on this diagram and representation of tenses by using timeline. Okay? So wanni tokko amma eegaleetti raawwatee deemaa jira. Something is ongoing. Like I'm teaching you now, that is the present continuous tense. Ka ittaanu akkuma kana there is a past time, something happened in the past time and it is connected to the present. Wanni tokko dur jalqabe hanga amma raawwachaa jiru yookaan immoo waan amma wajjin wal qabatee jira jechuudha. Waa'ee wal qunnamtii walitti dhufeenya isa dur raawwatee fi isa amma wajjin wal qabanne present perfect jennee salphumaan jenna. Kana video biraa keessatti argineera. We have already seen another video. Simple past fi present perfect wajjin akkitti wal madaalsifne arguu dandeessu video biraa keessa jira. You can check the present perfect in comparison to the past perfect and simple past. Akkamittiin isaan kuni present continuous maalitti fuuf. Inni present simple jennu immoo wanta nuti dabaree barreessu yookaan always do guyyaan dalagnu frequently or if not dhugaa nuti jiru. That's the present simple from now on. So isaan kana keessa jalqabumatti kam ilaalla. Let's see the present simple. Let's take some examples of comparison between the tenses. Mee haa fudhannu fakkeenya fudhanname sadan isaanii formaatiin isaanii maal fakkaata ka jedhu ilaaluudhaaf examples one is look, one example is she washes the dishes every day. She washes the dishes every day. Kun guyya guyya waan ishiin raawwattudha. Waan guyya guyyaa raawwatu she washes. Okay. Another is she's washing the dishes now. Inni amma immoo dhiqaa jirti jechuudhaaf she's washing at this moment. That is the present continuous, something ongoing. Inni kun isa duraarraa gargari. Inni sadaffaa immoo the third one is she has washed the dishes already. She has washed the dishes already. Saaniiwwan sana yookaan immoo wanti nyaatame sana. Video keenya like, share nuuf godha akkasuma subscribe gochuu keessan hin dagatina. Already dhiqxee jirti jechuudha. Qophaadha jechuudha itti nyaachuudhaaf jechuudha. Sadan kana keessa waliin dhahuun tokko jiraachuu mala fakkeenyaa fi waa hin beekneetii fi waliin dhahuu dandeenya. So akka salphaatti akkanatti nu gala. Hiikkaan isaanii daran maali ka jedhu immoo ittumaayyuu daranuu seenne ilaalla. Let's see how they are used in everyday English, everyday life. Okay, let's take the simple present tense. Simple present tense fudhannee ilaallu. Inni silaa simple present tense jalatti compare gochuudhaaf hundumaa ittiin ka'uudhaaf fide.
Already, okay, maal nu fayyada? Habits and routines ka jedhu. Habits and routines are what? Amalootaa fi wantoota nuti guyya guyyaan hojii keenya raawwannu guyya guyyaan. Routines jechuun wantuma guyya guyyaan nuti normaalii raawwannu tokko hin jiru. Hojii isaa ta'u waan akkasii ganamas kaa'uu fakkeenyaa fi mana barnootaa deemu wanta nuti jiruuf jireenya keenya itti jirru jechuudha. Waan akkasii ibsuudhaaf. Okay? And the other is facts and general truths. Okay? Fact. Dhugaa haqa tokkoo fi dhugaa ta'ee haqa ta'e immoo waan namni hundi itti waliigalu tokko fakkeenyaaf waliigalatti dhugaaf haqa jechuudha. Waan yaada namaa sammuu namaa keessatti kun akkana jedhamee mul'atu tokko just to tell this one. Kun faayidaa maaliiti? Faayidaa simple present tenseiti. This is a simple present tense usage. Kan biraa maalitti fayyadamna yoo jenne simple present tense keessatti timetables and schedules. Okay? Timetable jechuun sagantaa adda addaa. Wanta duraanuu itti jiru tokko jiraame schedules. Schedule jechuun schedules or schedules sagantaa duraanuu bahee jiru itti deemna. Fakkeenya warra kanaa fakkeenya tokko tokkoon as keessatti ilaaluuf deemna. Inumaayyuu as keessatti bal'inaan kan nuti ilaallu simple present tense ilaalla jechuudha baay'inaan. We are going to look at the usage of simple present tense more than anything because warra kaanii present continuous yoo ta'e baay'inaan beektu. Present perfectis ni ilaalla wal birqabbiidhaan. Let's see it in comparison. But but I've presented about the present perfect tense usage with the other past tenses already. You can go and check another video. Still kana keessatti illeen hangam akkamittiin akka fayyadamnu ni ilaalla jechuudha. But still isaan kun faayidaa maaliiti? Simple present tense tokko tokkoon fakkeenya isaan fudhannee ilaalla. Practice gochuu qabna jechuu qabda ammoodha. Information knowledge isaa qabaachuu qofa otoo hin taane akkamitti akka fayyadamnu we have to say it. We have to actually practice. But before that information maaltu barbaachisa? Information akkamitti fayyadamna maaltu ka jedhu argachuu qabna. Callisneeruma waan practice itti illee jechuudha. First of all, you have to clear something in mind, okay? Yaada keessanitti waa qabachuun dirqama. So the permanent situations waan jedhu ibsachuudhaaf isa akkuma kanaan nu fayyada jechuudha. That is the usage of the simple present tense. Now let's see them one by one. Habits and routines ka jennu kuni habit amala waan ta'e yookiin immoo hojii adda addaa yeroo adda addaatti waan nuti raawwannu maal fa'a yoo jenne ilaalle isaan akkasiiti fakkeenyaaf jechuudha. Let's take examples. I wake up at 6 a.m. every day. I wake up at 6 a.m. every day. Guyya guyyaan sa'aatii ganama sa'aatii meeqattiin ka'an yeroo akkasiin kana raawwadhaa ka jedhu. This is a present waan dabree miti waan fuulduraas miti waan nuti yeroo hundumaa raawwannudha. Waan ammaan tana raawwachaa jirus miti. That's a simple present tense. Okay? I wake up at 6 a.m. every day. She drinks coffee before going to work. Okay? She drinks coffee before going to work. Waan kun yeroo hundaa waan isheen raawwattudha. So hojiin deemiin yeroo hundumaa waan buna dhugdu wayiiti. Always. We drink coffee daily as part of our morning ritual. Dhuguma guyya guyyaanii ganda keessatti buna ganama son dhugin yookiin immoo bakka tokko teenye son dhugin hin deemnu yeroo sana fakkeenyaaf yoo yaadatu ta'e ixaana aarsanii fakkeenyaaf haala bunni ittiin biyya keenya raawwatu saramonii wayii waan akkasii ganama yoo namoonni tokko kana arganitti tolu jira. That's as part of ritual and then this is part of the daily life, okay? We drink coffee daily as part of our morning ritual, okay? And the other is most of the Ethiopians eat raw meat, okay? Most of the Ethiopians eat raw meat. Foon dheedhii yookaan foon jira akkanumatti akka nyaannu beekamaadha. This is what? Habit amala waan nuti ta'edha kun jechuudha. And this is akkuma agartanu fakkiirra waan nuti guyya guyyaan raawwannu. So what you have to do is you have to practice your English every day. Guyyaa wayyaa miicoo jette fakkeenyaaf I wash my clothes yookiin immoo guyyaan hin barreessaa I write letters guyyaan. Now let's see facts and general truths. Facts and general truths. Kun immoo waan haqa saayinsii haqa jiru tokko haqa barnoota saayinsii keessa jiru. Saayinsii jechuun waliigalatti saayinsii hawaasaas haa ta'u saayinsii naannoos haa ta'u kan namoonni irratti waliigalanii dhugaadha jedhan. Okay? Fact means this. And the other is general truths. That something which is accepted in the mind. Yaada keenyaan yaada hawaasaa keessatti yaada uummataa keessatti wanni kanadha jennee itti amanu tokko jiraate
we speak such things in terms of simple present tense. Sana kasi maalin dubbanna simple present tense dhaan dubbanna. Okay, and the one is, for example, water boils at 100 degrees Celsius. Okay, 100 degrees Celsius. That is the fact of science. Physics keessatti science physics haqa physics tu waan kun jechuudha. Okay, the sun rises in the east and sets in the west. Beekamaadha. And the other, most of Ethiopians can speak Oromo language. Okay, this is general truth. Most of them. Osoon fakkeenyaaf saba kana mee afaan Oromoo dubbadhaa jettee ilaaltee namni caalmaan Itoophiyaa keessa jiru majoritiitu dubbata jechuudha. Ka Oromoo ta'es, ka Oromoo hin taanes, ka dubbatu jira jechuudha. Most of Ethiopians can speak Oromo language. Kana namni haalu yoo jiraachuu barbaade dhugaa haala malee. That's the general truth. When you check it, the thing is there. Gaafchee godhan, okay. Wannoota akkana dubbachuudhaaf simple present tense fayyadam. That's very good. And then another usage of the simple present tense. Faayidaan simple present tense ka biraa maaliif nu fayyada? Timetables and schedules. Let's see. The train leaves at 9 p.m. tonight. And the other is school starts at 8:30 a.m. every weekday. Manni barnootaa sa'aatii kanatti eegala. Kuni waanuma jirudha. And the other is the Irrecha festival happens yearly in September. This is schedule. Guyyaa sanarraati waan kaatu miti festivaaliin adda addaa jira. Okay, you can check other festivals, or holidays, okay? These are what? Timetables. Another is to tell permanent situations. Okay, permanent situations. He lives in London. Yoo jenne permanent. Namni kun jiruuf jireenyi isaa London yoo ta'e permanently jechuudha. Permanent situations are like this. And the other is the Amazon River flows through Brazil. Okay, the Amazon River flows through Brazil. Kana isa kun fakkeenyaaf this is fact. Kan general truth ijoo fakkaata garuu it's about permanent situations. Mount Batu is located in the Oromia region. Okay, that's about Mount Batu. Its location. Location in kuni permanently iddoo kam jira achi jira jechuudha. So for such expressions we use the simple present tense. Yeroo akkas akkasii agartanitti ta'e verbii isaa ilaaluu qabdu. Verbiin isaa third person singular yoo ta'e s irratti dabaluudhaan ittiin dubbanna jechuudha. Okay, ni ilaalla kana tokkuma tokkoonee. And now let's see the subject-verb agreements, okay? Subject-verb agreement is simple present tense. Yeroo hedduu ni agartu. Do and does. Do and does. The verb is do and does. He, she, it. Okay? Verb is fayyadamna jenne irraa. She plays, I play jenna. Third person singular yoo ta'e s ka dabalatu. Akkuma kana ammoo does ka jedhu akka fayyadamnu. And the other, excepting the third person singular, we use do jennee fayyadamna jechuudha. Yeroo gaaffii uumnu yeroo baay'ee action verbii yoo ta'e akkamiin fayyadamna? Do you play? Does he play? Do you play hin jennu do you play? Does he plays hin jennu does he play jenna does jennaan s dabaluun barbaachisu iddoo kanatti es or s dabaluun barbaachisu jechuudha. Does he go? Does she play? Does she come? Does she always come? Jechuu dandeenya jechuudha. Do and does usage simple present keessatti akkamitti akka fayyadamnu as keessatti hubachuu ka qabdan. Okay. And then negative jechuu barbaanne immoo I don't play. They don't play. She doesn't play. He doesn't play. We don't play. Okay? She doesn't play. He doesn't play. It doesn't play. Warri kaanoo I don't play. We don't play. They don't play. You don't play. Do and does ka jedhutti negative akkamitti akka daballu jechuudha. This is about shortening. Okay? Don't, do not, does not ka jedhu wajjiniin gabaabsuu malee garaagarummaan qabu jechuudha. And then what we are left is about this present simple time expressions. Always, usually, always, usually, often or often, sometimes, every day, once a week. Warra kanaatu present simply waliin fayyadamna jechuudha. Don't forget, always, usually. Wanti kun repeated action homa jennee ilaalle irra. Is a repeated action is a habit wanta kareessas ta'ee borus ta'uu danda'u irra deebinee dhugaa jiru jennee ilaalle irra. Such actions are expressed in simple present tense.
Okay, hopefully wanni kun isinii galaa jira jedhee yaada. Okay, ka'ittaanu present continuous tense. Present continuous tense jechuun waan haaraa miti. Wal birqabbiidhaaf akka nuuf ta'uu fi waan tokko jijjenneeti gara present perfectiitti dabarra. Okay, present continuous tense maaliif nu fayyada? What the usage? Yeroo akkamii fayyadamna? One is when actions happening right now are expressed, okay? To express actions happening right now. And the other is temporary actions or situations. Wannoota si'a ammaan tana yeroo ammaa kana jiran yeroodhaaf qofa kan turan permanent kan taane fakkeenyaaf buufata tokko yookaan immoo tajaajila wayii yeroodhaaf iddoo tokko turu tokko gochuudhaaf present continuous tense fayyadamna jechuudha. And the other is plans for the near future. Karoora gara fuulduraatti qabannee jirru waan amma teenye feelingiin keenya akkuma waan amma raawwachaa jirruutti itti dhaga'ama yoo ta'e we use the present continuous tense. Another is annoying habits, for example. Amaloota namarraa jibbinu jira miti. Amalli namarraa jibbinu. Abaluun akkana godha yeroo hundumaa. Abaluun akkana gooti yeroo hundumaa. Waan namatti hin tolle tokko jechuu yoo ta'e annoying habits are expressed most of times in the present continuous tense. Fakkeenyaaf jechuudha. Present continuous tense egaa waan ammaan tana deemaa jiru ittiin ibsuudhaaf akka ta'e eenyullee ni beeka. Let's take examples. She's studying English right now. She's studying English right now. Ammaan tana Ingiliffa qo'achaa yookaan barachaa jirti. Waan kun waan ammaan tana deemaa jirudha. I'm staying with a friend this week. Hiriyaa koo wajjiniin tura gidduu kanaa fakkeenya bakka biraa deemee yookaan immoo iddoo san dhaqee jechuudha. This is not a permanent situation, temporary situation wantoota kanaa. Or the president is visiting Moscow next Monday. The president is visiting Moscow next Monday. Kuni in the near future wanta plaanii ta'ee karoora qabamee jiru tokko ibsachuudhaaf nu fayyadudha jechuudha. And the other is he's always drinking. He's always drinking. Yoo jenne amala irraa jibbineeru tokko yeroo baay'ee verb ing fayyadamne akkaataa kanaan present continuous tense she is always talking loud yoo jenne amala nuti namarraa jibbina ta'uu danda'a. It could be a behavior, some behavior which we do not like from the person. Kana nu fayyada jechuudha. That is the usage of the present continuous tense. Good. And let's see the time expressions which are commonly used with the present continuous. So, as you may know, now kajedhu amma jechuudha fi at the moment. Now at the moment wal fakkaata si yeroo wal hin fakkaanne yeroo tokko hin taane jiraachuu mala. And then today, these days, currently, even next week yoo jenne for a plan in the future. Okay, the president is visiting Moscow next Monday. Gaafa jenne next Monday. Inni kuni future ibsuudhaaf itti fayyadamne malee. This is not something which is currently taking place. Okay, kuni waan ammaan tana raawwataa jiru osoo hin taane waan fuuldura jiru tokko raawwachuudhaaf yeroo itti ibsannu jechuudha. Okay, this much is enough about the present continuous tense. And now let's see the present perfect tense. That's the final point here. Present perfect usage. Yeroo kamii fayyadamna yoo jenne life experiences, not specific time. Akkuma beektanu present perfect tense keessa waan tokko eegalee tahee waan amma wajjin wal qabatoo ta'e specific time hin qabu. Dheerinadha waan ta'eef. It's not like a simple past or the present simple akkanaa miti jechuudha. So life experiences wanta dura hojii wal qabatee amma hojiin ta'aa jiru ibsuudhaaf nu fayyada jechuudha. Kabra recently completed actions. If there is an action which is recently completed, then it is connected to the present. Waan amma hojii wal qabataadha. Present perfect tense yeroo akkasii fayyadamna. Ka ittaanu
actions continuing to the present. Dur eegale wanni tokko yeroo dabre haga amma itti fufee jira ta'uu danda'a. Some action happened in the past and it is continuing up to now. For example, I have learned English for 12 years. I've learned English for 13 years jechuu dandeenya. Ingiliffa waggaa amma kanaaf hin baradhe jechuudhaaf. Addaan hin kunne kan eegale duri. Wantoota akkas akkasiifaa jechuudha. It's connected to the present. It's about life. And another is about when we give emphasis on results now. Waan ammaan tana ta'aa jiru irratti xiyyeeffannoo kennuu yoo barbaanne emphasis jechuun xiyyeeffannoo itti kennuu jechuudha. Let's take some examples and see. She has lived here for 10 years. She has lived here for 10 years. Ishiin bara waggaa 10 as jiraattee jirti jechuudha. She is still living there. Amma dhiiftee deemtee waan ta'e otoo hin taane wanni ta'e tokko wajjin wal qabatee jira. Achi jirti amma jiraatti jechuudha baay'inaani. Okay. I've just finished my homework. I've just finished my homework. I've just finished my homework. Jechuun hojii manaa kiyyaa fixadheen jira. Hojii manaa barreeffamaa yoo ta'e fakkeenyaaf it means that my exercise book is with me or I've made it ready or something waan ta'e tokko wal qabatee jira jechuudha. Fixuun dabreera amma hojii wal qabatee jira jechuudha. Good. And the other is we have learned English since KG. I mean that not kilogram here. We have learned English since kindergarten. So it means that ammallee barachaa jirra jechuudha. Yookaan immoo yoo addaan kun finneerra jennellee Ingiliffa yeroo sanaa kaasee kan barannee fi barachuun keenya yookaan itti fayyadamni keenya waan nu faana jiru jechuu san yaadachuudhaaf akkaataa kana jechuudhaaf nu fayyada jechuudha. Okay. And the other is they have never seen the ocean. They have never seen the ocean. They have never seen. Egaa that's an emphasis. Okay. Egaa amma arganii hin beekne xiyyeeffannoodha jechuudha. Maaliif arganii hin beekne waan jedhu wajjiniin yaada tokko waan dur ta'e waliin I've never seen him. Yoo jenne fakkeenyaaf agarteettaa baluun garteettaa waan hojiin jedhee nu gaafate namni tokko I've never seen him. I've never seen him. Isan agarreeni hin argineeni jechuu barbaanne maaliif gaafatamerraa guruu yookiin immoo wanni suni amma waan amma wajjiniin wal faayidaa walitti dhufeenya qabaachuu ta'e this is the present perfect tense. Okay. So you can check about the present perfect tense in other videos. Comparison video or tense or rakaa wajjiniin kophaa isaatiittis yeroon itti dhiyeessee jira. But still, the present perfect tense is very, very important and vital. And now let's see the present perfect time expressions. Time expressions which are used with the present perfect tense already, just, yet, since, for, ever, never. Isaan kun yeroo baay'ee present perfect tense jechuun dhufu. Akkuma agartan jechuudha. Yet. Agamma yet jechuun. Yet in negative keessatti fayyadamna. Okay. I've not taken yet. Okay. Has he come yet? Has he come? Ufera, has he come yet? Question it have negative keessatti commonly baay'inaan fayyadamna. Warra kanaati jechuudha. These are time expressions most common with the present perfect tense. So hopefully you have come at some level of understanding about these three tenses. Okay, and now let's see some common mistakes which are already used. May common mistakes yeroo baay'ee jiranii teensota kana sadan teensii kana sadan yerootti confuse goonu jira. Mee tokko tokko ilaaluudhaaf let's see some of these questions. Akkam sirrachuu danda'u. These are the wrong ones really. He go to school jechuun akkam jechuun wayya. Maybe it is correct. He go to school. Can you correct it with me please? He go to school. What's the wrong thing here? He goes to school. He goes to school. Okay? Yoo kana achiiti immoo he's going to school gara verbii warra kaanitti sirreessuu dandeenya. But if we are to correct it to simple present tense, he goes to school. That's obvious. Hangana yoo jenne ta'e nuuf galeera jechuudha. Kabira I am knowing here. Another is I am knowing here. Is this correct? I know her. Simple present tidha deebifne bareedaadha jechuudha. I know her. And the other is she has finished it yesterday. Maal rakkoon kana? She has finished. Has finished today. Present perfect. I've already said that the present perfect tense is not used specifically. Specifically ta'ee toon taane kanaafi akkami sirreessine jechuudha. She finished it yesterday. She finished it yesterday. Simple past yoo goone faayidaa qaba jechuudha.
present perfect gochuu keenyarra simple past yoo goonirra bareeda. So far we have seen the differences, the relationships, the timeline and the usages of the 3 present tenses excepting one. As keessatti tense tokko qofa continuous present perfect continuous ka jedhu ittiin daballe malee isuma qofa tafe sadan kan yeroo baay'ee waan itti fayyadamnuuf as keessatti hubannaa keessanii fi kaahee. And the practical tips are the simple present tense focus on truths or habit. Yeroo baay'ee truths if habit commonly itti fayyadamna. The continuous one is focus on action in progress. Wanta ammaan tanatti ta'aa jiru baay'inaan wanta ammaan tana raawwachaa jiru ta'e present continuous akka fayyadamtan hin dagatina. And the other is perfect tense. Okay, the present perfect tense focus on experience and result. Okay, this is the focus on experience and the result. Waan muuxannoo duraanii ture waan amma wajji wal qabatee jiru waan amma sammuu keenya keessaa hin banne amma wajjin dhiibbaan irratti qabu jennee kan jennee ilaallu isa kana maaliin fayyadamna present perfect tense dhaan fayyadamna jechuudha. So in everyday English we mix tenses naturally. More yeroo baay'ee tensiin wal keessa fayyadamna. Tensi wal keessa fayyadamna malee kophaa kophaa isaan jenna. We mix tenses naturally. I've worked all day jechuu dandeenya. So I am resting now. I worked all day. So I am resting now. I've worked all day. Yoggaa jennu present perfect tense dhaan fayyadamna. So I am resting now. Amma immoo boqochaa jira. Present continuous tense. So we mix up tense to use. Kophaa kophaa dubbanna hin jenne. Everyday English keessatti kun jiraachuu isaa quba qabaachuu qabdu. And then I give you a sort of mini quiz and then do these questions by yourself. Isaan kana verb form isaanii kam akka ta'e kana keessaati check gootanii irratti hojjettu jechuudha. And then try to use them in your speech daily. The last point I have today is keep practicing in your English. Speak English every day with confidence and use these tenses which I have shown you. Hopefully you have got something big out of this video. Check that you have subscribed to our channel and like our videos, share it, hit the bell icon so that you can be reminded. Video keenya like, share nuuf godha akkasuma subscribe gochuu keessan hin dagatina. Galatooma video wan warra kan dhaqaa ilaala yaada qabdan comment nu godha. Please give your genuine comments below here. Thank you for watching.